waan kennitanin dhabina barri hammaatee rakkoon isiniin qunnaminiin hawwii waldaa tola ooltummaa Salaaleeti. Waldaan kun kan hundaa'e bara 2014 dhalattoota Salaaleetiin yoo ta'u hojiilee hanga ammaatti hojjechaa tureen uummata bal'aa biratti yeroo gabaabaa keessatti fudhatama guddaa kan argateedha. Waldaan kunis dhaaba siyaasaa fi dhaaba amantii kam irrayyuu bilisa kan ta'e yoo ta'u hojiilee adda dureedhaan hojjetu ja'a keessaa gargaarsa sabaa fi sablammoota iddoo jiranitti gargaaruun addunyaaf qaqqabuuf kaayyeffatee hojjechaa kan jirudha. Yeroo ammaa kanas abboon Salaalee Boo'aa deessuun karaatti hafaa daa'imni dhukkubsachaa barataan badheetti bahee jira. Aayyoon beela'eena nyaachisaa, dheebodheena obaasaa, daareena tuffisaa, dhukkubsadheena wal'aanaa, aduun na gubee gaaddisanaaf ta'a jetteen waammachaa jirti. Maarree maal eegaa jirtu? Kootta waliin taanee Aayyoof yaa birmannuun dhaamsa keenya. Maal godhanii fi osoo hin taane ani maalan godheefi jennee of yaa gaafannu. Gaabbiif iddoo kennuun nutti haa hafuutii gaabbii jala yaa baanuu koottaa waliin gaaddisa yaa taanuufi. Waldaa tola ooltummaa Salaalee ofirraa jalqabnaa addunyaaf qaqqabnaa. Akkaawuntiiwwan waldaa keenyaa baankii daldala Itoophiyaa 1149 43 duwwaa 765 baankii gamtaa Oromiyaa 10 22 30 duwwaa 47 847 baankii Awaash duwwaa 1 3227 18 duwwaa 65 duwwaa baankii Sinqee 1048 8415 31 gargaarsa addaa gochuu fi odeeffannoo dabalataa argachuuf karaa bilbila keenyaa duwwaa 923 9555 55 yookiin duwwaa 920 17 46 akkasuma karaa weebsaayitii keenyaa www.salale.org.et dhaan nu daawwachuu dandeessu. Galatoomaa.